warri xaartanii lafa seeraan alaa bittanii itti rakkattanii taanii rabbiitu hojjete waan hundaayyuu rabbumatu hanga har'a isaan laffaasise lifaatii isaanii har'a isaan dhabsiise rabbiin fala isaanii haa buusuu jenna. Sanii manna birreen har'a lafa san bittee haa qabdu jettanii warri biyya garagaraa keessa teettanii rakkachaa lafti hadaamaa wii waddetti booda hin waddetti jettanii bittanii itti rakkattan osoo kiyyaa lafa seera qabeessan tahin lafa mootummaan isiniif bitadha jedhee isiniif hin marreen osoo bituu baattanii jedhee yaada. Yoo bittanillee lafa seera qabeessa seerri sirriitti beeku miliyoonallee haa taatu hanga feetallee haa taatu qabaattan bituudha. Yoo dhabdan immoo gatii qinnaashidhaan binna caraqaa binna jettanii ofii miidhinaa isin jedha daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa. Namni kamiyyuu waan itti dhufuun beeku tarii isaan illee rabbumatu hangaarraa isaan laffaasisee lifaatii isaanii akkana godhee isaan agarsiise. نودر مردو يا الله نسيت غرقل إيمان كن يلافتو دفت لك الراك جل سيبدنا يا رحمن جا دنيا آخر الله يا بولي ونديني كان نرادو بردل أبشر أكينا كما دوري سرس بوري بولي ينكي ورود في فيديو كان دعوة تاجر تمرت في سنوبين ألمتني مقالة خدامة كالتي أرسيتول يعني نانو مقروجر كيستي حالا كنا من حواسة نما بسدي ولي قهو بفكنا نكت دوزري في دني رجع دابني كوان تكو كيسان فتي وان غراس نياتو كيسا كديتون كيسا جرتو كدوبرتين ufak abdu كيسا جرتو irratti diiganii hawaasni bifa kanaan jira. Nama guyyaa irraa kiraamiti maal nyaadhee bulaan isaaf yaaddoo keessa jiru bifa kanaan akkatti irraa diiganii naannoo ganama sa'a 5 irraa jammaranii gisee sa'a 7 gahu doozeriidhaa ka diiganiin kun bifa kanaan ooyidaa fakkeessanii tarte kaabinee nama karaa manaa galuu tarte hawaasni akkatti cinqaa keessa jira obboleeyyan kiyya. Gisee kana keessatti nuti Oromoodhaa aangora jiru Oromoodha jechuun garaasi nyaata kuusa namallee deebi'ee mootuyyuu namni sammuu qabu namni mana qabu mana hiyyeessaa akkatti hin diiga jechuun waan hedduu siyaachisaa takkaati. San bira darbee oduu nagaruun maal jetti abbaa qabeenyaa warshaa kanaatiif lafta kun kaasaa nyaata eessatu kafalanii abbaan qabeenya illee qabeenya isaa kun akkamii qabeenya kam oomishuudhaaf hiyyeessa kan akkatti boochisanii kam asirratti dagaagsuudhaaf hojiin kun hojjetama jechuun waan hedduu yaachisu yaa obboleeyyan kiyyaa. namni mana qabu mana nama akkamitti akkana hojjechuu danda'a. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii. Namni nama akkasaa zallamee jiraatu of beeyti. Yeroo isin jennee jira arra gadi dhufee jira maal qabattee dhuftee jechuu keessanii oolamu yeroo baay'ee haalli viidiyoo naam jirte haalli qilleensa naam jirte viidiyoo waraabuudhaaf na rakkise kunoo dhufee jira guyyaa tokko illee taa'uu maalin dhuftee maalin gad dhuftee jechuun keessan oolamu rakkoma hadaamaa keessatti hawaasni rakkataa jiru wal qabatee haasa'uuf dhufee jechuudha. Wayita kana yaadallee waliif jijjiiruudhaaf jechuudha. Yaada hanqabadhee dhufe kanallee itti fayyadamaa laalaati. Ijoolleen keenya biyya garaagaraa irra faca'aniiti xaaranii distii arabaa dhiqanii duuti isaanii dadhabee halkaniif guyyaa hojii biyya arabaa walumaan hin beeyna rakkoo isii jechuudha. Dadhabanii ugurimaan lafallee taatu manallee taatu hadaamaa keessatti waa gadi qadhaabbannaa waa gadi dhaabbannaa jedhanii bituudhaaf itti karoorfatanillee kan bitanillee mootu itti rakkatanillee hedduudha. Akkasumas mootu warroonnummaanii saaqaan sirallee dalaganii mana kiraa keessaa ba'uuf jecha nyaata ofiitirraa qoxxobanii kuufatanii mana kana ijaaratanii har'a ho'ifatanii ergisaan jedhamu mootummaan irraa dhufeetii gullee hin jira jechuudha. Uummanni hagana baay'atu kuni har'a qubsiisa dhabe jechuudha. Qubsiisa amma mootummaan biyyatti hawaasa kanaaf takka illee yaada takka illee hin kennineef jechuudha. Qilleensa irratti isaan hambise. Dura mootu wayita isaan ijaaran sanii maal eessa jiru ka arra isaan kaasan kana ka har'a uummata deettoon hin hafne miskiin hin hafne nam tokko hin hafne namoota kana hundaa
ummata hagana baay'atu kana ummata mataa of dandeenyetti jiraannaa mana kiraa keessaa baanee jiraannaa jedhee mana ofii keessaa waan nyaatu hin qabne manni kiraa erga natti hafe waan nyaadhu irra akka dheedhe ka waan nyaatu hin qabne akkatti handaaratti bahee jechuudha. Meeshaa ofiitiyyuu kan hin guuratin jira. Hedduu takka nama gaddisiisa wantichi akkuma argaa jirtanii fuula miidiyaa irratti argaa jirtu wanti keessanuu asirratti lafa seeraan ala hin ta'in bituuf irratti caccabanii irratti miidhamurra lafuma seera qabeessa qabdu takka bitatu wayya. Lafummaan seera qabeessa qabdu sun bakka tokko tokkotti OBN-dhaan kan himatan arginee jirra. Lafa kaartaa pilaanii qabdus yoo diigan argamaa jira jechuudha. Yoo diigan lafuma kaartaa pilaanii qabdu lafuma abbaan seeraan irratti ijaarate seeraan irratti waraqaa kaartaa pilaanii itti baafate kan irraa diiganii irraa kaasantu jira jechuudha. Haalli kanaa kun baay'ee nama sodaachisaa, abdiillee nama kutachiisa. Namni wanni xaaruuf xaarii isaa san arguuf itti hafuura fudhatuu fi guyyaa isaan xaaranii hafuuratti fudhatuuf deeman sanitti rakkoon hagana gahu kun itti dhufuun wallaahi hedduu takka akkaan nama gaddisiisa jechuudha. Nama gaddisiisa baay'ee rakkoodha. Waan hin taane waan hin fakkaanne wannummaan isaan hojjetan hundinuu jechuudha. Kaabineen kaleessa wayita namni kun bu'uura lafa san irratti ijaara jammaru biyya kana mootummaatu bulchaa ture yoo turallee ammallee mootummaatu bulchee ammallee isumatu diigaa jira jechuudha. Mana hawaasallee mana kana qanii duraatan maaliif hin ijaarin ammaa jechuun ni dhabanii takka isaan sobamanii takka abbaa qabeenyaa abbaa lafaatiin haa sobamanii takka nama biraatiin haa sobamanii lafti kun lafa magaalaatti jedhanii bitatanii irratti ijaaratanii arramootu yoo dhufee mootummaan harka isaatiin irraa diigu yoo duraa hoo maalum hojjetaa turaniidhaan gaafin kiyya yoo duraa wayita wala uummanni bu'uura achitti ijaaratu sani maal hojjetaa turaniidha. Akkuma hawaasni kun deebi'ee garagalee miidhamu hojjetan malee biyya guddisuu biyya kaasuun isaan bira hin jiru jechuudha. Kanaaf gama mootummaatillee akka mootummaan uummata kanaaf mala dha'u akka qobsiisa bootaa qobsiisa ofiisaatii kennuuf osoo gaafanne hawaasni bal'aan osoo gaafii goonee gaafanne jedhee yaada. Kanaafuu rabbiin dachii bal'isee uume keessatti nama waan ofii uume makluuqa isaa rabbiin hin dadhabu. Ima jiraachisa akka jiraatu illee ima jiraata. Warreen har'a faca'anii warreen har'a rakkoo keessa seenan kun illee ima jiraatu jechuudha. Ofii garuu waan akkaan namatti nama gaddisiisuudha wanni deemu wanni addaa wanni deemu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Mana ijaaradhee nagaan keessa taa'aa jettee birri miliyoona meeqatti gadi baastee arratti dadhabdee hafuuratti baafadha jettee baay'ee tokkoon gadde wallaahi baay'ee tokkoon gadde. Osoo akkaataa isiin itti ijaarte hiriyyaatii takka osoo akkaataa isiin itti ijaarte beekuu baadhe hedduu takka waan takka illee rifadhu hin dubbadhullee waa'ee kana jechuudha. Waa'ee kana hiriyyaatii keessan naaf ergite tanatu tan waa'ee kana isiin bu'uura gaafa jammartu kana jammartitu beeku amma yoo ol deemee rakkoon kun akkatti irra gahu bakka mul'uma duuti nacitee mul'uma dadhabee jechuudha. Haasa'uuf illee namatti ulfaataa dubbachuuf illee namatti ulfaataa baay'ee tokko namni miidhamu yoo arginu akka waan ofii miidhametti baay'ee tokko natti ulfaate jechuudha. Kanaaf rakkoo kanarraa akkamitti irraa of eeggannaa. Kana mannaan lafa baadiyyaa keessatti ijaaratanii achitti lafa guddoo san itti bitatanii isaabasitti itti laffaan san lafa irshaa lafa timaatimii shunkurtii garaagaraa dhaabuu danda'anii bitatanii isaan irratti ijaaratanii
isaanirratti oomisha ofii oomishata horii ofii tiifatutu irra gaariidha jedhee yaada. Magaalaa gallaa maqaan magaalaa goote magaalaa maftii hin qabne magaalaa miskiina hiyyeessaaf hawaasaaf mirga hin laanne